Bakkuma jirtanitti ol baatanii sagalee keessa dhageessituu qabu. Bakka kana. Okay, ifama guddaa wajjin. Sagantaa kana eegaluuf hirrinni gara keenyaa jira. Sana cinatti ammoo akka namni itti waan adda addaa heddummeessaa kun akkamiin akka hojjennu rakkanneera. Warri as jirtan namni laayivii seenuu barbaaddan gara duubaatti yoo barbaaddan gubbaa kanneen baha. Dirreen badhaan aspira akkumaan amma namni itti dhiyaatee aspira taa'ettu security jawaariif already duruu koonsarnii guddatu jira jechuudha. Sana bira namni marti akka dhaabbata namni security akkitti waa hojjetuun hin jiru. Naannoo kana gadi lakkisaa laayivii yoo ta'e namni tokko gahaa. Wani namni hundumti fiiguuf hin jiru. Ammoo na hin gahu namni jedhe gubbaa san dhaabbata dabarfadhaa mirqabu. Garuu naannoo kana gadi lakkisa. Hundatti deema. Hanga naannoon kun qulqulluun taanetti sagantaan kun hin eegalu. Naannoo kana gadi lakkisaa deema. Naannoo kana gadi lakkisaa deema. Ijoollee wali security fuuldura kana goota dhaabbata. Wali security fuuldura kana dhaabbata. Namni naannoo kana jirtan gara duubaatti. Please gara duubaatti. Gara duubaatti. Warra security gabbu'aa fuuldura kana dhaabbata. Namoonni fuuldura kana jirtan duubatti jawaariin arguuf sun fedhii nama hundaati. Namni addaa hin jiru kana asitti fuuldura kana dhaabbatee kophatti simatu. Warri duubatti jirus fedhii nama kanaa dhufe gara duubaatti. Gara gubbaa bahaa. Gara duubaatti. Please naannoo kana qulqulleessaa. Warri security fuuldura kana hiriira gadi bu'aa. Asitti gadi bu'u. Warri security hundi gadi bu'aa fuuldura kana dhaabbata. Naannoo kana qulqulleessaa. Sami naannoo sana namoota jiran duubatti suucaa kaameraa qabu. Naannoo kana kaameraa qabu asirra. Okay, amni sana garas deema. Amni biraadha. Namni hundi kan gurguru qabu bakka tokko dhaabbatu. Namni gariin garas deema. Okay. Warri security fuuldura kana dhaabbadhaa. Okay, warra sirriitan haga achi utubaa sanitti deeman. Haga abaabotti. Please waan jennu walaa dhageen duratti dubbateera. Naamusa kanatti wanni gaggeeffamu tokko hin jiru. Garasitti siiqaa. Siiqaa garasitti. Garasitti siiqaa gara duubaatti. Okay, warra security keessaa namni tokko gubbaa san bahaa dhaabbadhaa haala naamusa gubbaa san jiru irra ija keessan kaa'aa warra security. Bulle nagaan nuti targan Muhammad. Bulle jawe. Bulle. Kesumani kena bakka.
Ta Muhammad Cruz. Ta.
Tole ka baga nagaan nuftan baga nagaan wal argine keessummaan kees baga nagaan nufe waggaa tokko dura yoona kana hidhaayii ka jenneeti iyyaa turre jechuudha. Hundumtuu immoo darbe dhufee nu jidduu jira. Gammachuu qabna. Mee matoo akkuma aadaa keenyaatti eebbaan jalqaba. Namoonni eebbisan Dr. Baqqalaa, Obbo Abbaadillaa, Obbo Areeroo, Aadde Maree fi dhumuu isaanii isin waan isin waame kuni asuma ba'a. May Rabbi kadhannaa Rabbi nu haa dhaga'u. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa oolchu. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa oolchu. Handibame haa maaru. Ayidhame haa eegu. Waaqni galaan Oromoo guyyaa har'aa guyyaa gammachuu nuu godhe galata. Yaa Rabbi galata. Yaa Waaqa Oromoo galata. Yaa Abdaarii Oromiyaa galata. Ilma keenya fiddee kunoo harragaa ganna jenne bona jenne boonye maraannee haa jennee si kadhannee nu dhageesse galata. Galata yaa Rabbi galata ijaan nu agarsiiftee galata. Lubbuu isaatiin nu agarsiiftee galata. Yaa Waaqa Oromoo ammas ilma keenya gaaddaa addunyaa kenniifitti nuuti si kanuman jedhaa si kadhadha yaa Rabbi kadhaga keenyatti nuu guuti Rabbi nuuti si mucaa keenya. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقرب بين سفيدة بقرب بين نجايا والنوغر سيسين نمني تكلا لتا أتلمن ودلتا تجاجا خير هما درب لا بن ربي سها بدو أجمع بشان كيسا هما تدرب كن ربي سها بدو وتبا سبيلا ربي سها بدو عمري ورخا عبد ربي سها خنو يجتني بلسوم على ربي قام مشهور أول نهار سيسو ورب بدنو عربو أدويت أن ربي هذا بمسيسو عمري بركة عبد السياخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنو بخير. يا رب قلت يا رب قلت بقى نبوكي يا رب بوكي سلوابتي قدكي سلوابتي المكين كان كلام سيكي يجالا يا رب قلت يا رب غلطة يا واق ورمو غلطة يا واق ورمو غلطة يا واق ورمو كنما ولا تيجا سينجيس يا واق ورمو كنا هنونا تكفن ويجي يا واق تبا كبوا يا رب سيتولو إيجا سيتولو تكسا ilmo keenya kan nutis ilmo keenya musaba saati rakkata dama jireenya isaa dhabe ya rabbi me ammas gara fuulduraas nutis saba Oromoo ammas ya rabbi ga atidaatu keessa qabi saba keenya nutis sabni keenya rakkataadha sabni keenya midhamaadha ya rabbi ati nutis
yaa rabbi nu gaddisiisi yaa rabbi gadda keessaa nu baasi hamaa nurraa qabi hamaa nurraa qabi saba keenyarraa hamaa kaasi yaa rabbi ilmaan oromoo kan saba isaaniitii dhaabbatan akka ilma keenya akka Jawaar kan saba keenya dhaabbatu kana mee yaa rabbi nu tiiksi nu haa bulchu gaddarraa nu haa hambisu mee rabbi saba oromoo haa dagaagsu ilmaan oromoo saba oromootiin akka hundumaa haa dagaagsu afaan tokko nu haa godhu oromoon tokko afaan tokko nu haa godhu afaan tokko taane oromoon tunu dura dhaabbatu tokko ta'uu nurra jira rabbi tokko nu haa godhu rabbi tokko nu haa godhu rabbi keenya xixiqqoo asiin rabbi nu haa guddisu isaan immoo guddatanii bakka keenya kan bu'an nu haa godhu mee rabbi ammas kadhannaa yaa rabbi kan hunda qabusii saba keenya kana bineensa hin taane irratti mufumee saba keenya tumaa jiru kana yaa rabbi harka raqan yaa rabbi harka raqan yaa waaq sitti kennan situ tiksaa yaa rabbi saba keenya nu tiksi ilmoo keenyas immoo saba rakkoo sana keessaa baasee kanadhaan nu ga'e yaa rabbi galata of kanaa bulaa jiraadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواري كنا لنشكينا بقرقان أسمو دفته بقربي بؤابي الدون كأففا نيابا كيسا سينتي بيلا وطلمتين وفجتشا أسبيتي ومتكين البيتاني وسنتي مكين مراني ببردو كيسا ديني مشاكل ربي نواباس جتشوف كالني حتى ربي نوباسي كنو أسيتي نوارغم سيسي ربي كي لغلن ياغا الحمد لله رب العالمين ربي كي لغلن ياغا يا ربي كي إجهمتو إراقبني يا ربي نما إرحمتو نسلالي إجيساها أجل نما جواري كن إجهمت الله لإجيساها أجل نمني إستيه هنا فهنا بكنجين نهاتات ربي نما ثلاثة جوار إجها جم بدون سلالجين وعلالي كيسها جرات كيسها جرات ربي نواتيس هاتيس ربي أكو مغابة جيكونا إني جرس ربي كيا أمتا أورولو هجا إيغالي هم بيكا نكنا كنو دافن بيكا كيدي هدام يجب تيسي اسم جنا تيسي jabaadha ka ummata keenya mee hin beeytan hin hubannu namni gaastirikiin godhatin hin jiru waa'ee kana irratti rabbii keenya galanne haa ga'a mucaa kana rabbiin nurratti haa bulchu nu haa bulchu umrii isaa haa dheeressu kanaafuu amma silaa yoo waa haasawuun illee barbaachise saama haasayaa irratti haasofnaa غلطوما الحمد لله رب العالمين حتى جواري وأمي أست نفيد بقى باتي بوي بايسا كيسا بقى باتي بقى ربي إجتينا وانو أرقسيسي لايفي إبمان كل جواري نتجنة هركفوني إسا تاوبينك ربي نغلاني هاقا غلطوما فياتا الحمد لله رب العالمين. أكم جرتا؟ نجا. أكم جرتا؟
ammallee warri hidhayaa baga rabbi boolli sun keessa oofe ha'afellee ka kumaatamaan achi kee jiran waaqi nagayaan waa baasu. Na ofolcha ilirra na hambisa ine eebbifanna eebbinu jalaa gumsaa qaba. Barii nagaa ardaan nagaa reerii nagaa dheetii nagaa diqqaan nagaa guddaan nagaa dhalii nagaa dhalchii nagaa gadaan nagaa gadaan mujjiin tarooba nagayaa raadii nagaa kuusii nagaa hoosboteen nagaa oromiyaan nagaa gosa oromoo booranaa bareentum nagaa oromiyaan nagaa kakaaba nagaa kakibba nagaa kabaa nagaa kadhiyaa nagaa kajiddugaleessaa nagaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa akkum nagayaan dhuftan nagayaan galaa naamusaa nagaa qixxeen galaa oromoonni bilisoom oromiyaanni walaboom galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa yaa simadha. Saya kan apa kasih dia DB amas dong kerja Kira kali nak kena tu sangat habis sih kerja. Test. Ijoollee maatii ijoollee qabdan bobbaadha. Xinnoo jeeqaa kan asii achi kaachaa illee danda'u jedhanii warri mana nuuf kireessan himachaa jiru. Ijoollee keessan warri dandeessan isumatti dhaqaa fi gargaara. Tole, egaa akkuma sagantaa keenyaatti mee warra wareegaman nunis jedhanii warra wareegaman dhiiga isaanii warra gannaqan kunis kan jiran ammallee kan itti jiran keessaayyuu dhaqee dabalatee jechuudha. Yeroo tokko yaadannoo daqiiqaa tokko taasifna. Hundi keenya yeroo tokko daqiiqaa tokko yaadannoo taasifna amma qabne. Galatoma ulfaadha ta'a. Ulfaadha namatti tola kun akkanatti biyyi kun naamusaan beekama wal kabajaan beekama akkamitti irraa jechuudha amma nama gammachiisa. Ammas taanee koree dura taa'aa hawaasa Oromoo akkasumas koree dura taa'aa
qophii kanaa kan ta'e obbo Quxuruu affeera sirriitti. Nasruu Ora senti kenna Egaa jalqabatti wanni jiru barbaadu hundumti keessan uummanni xiqqaa guddaan fagoo irraa dhihoo irraa xiqqaan manguddoon sun hafeen dubartiin sun bakka kan argamuu keessanii hedduu galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan Jawaar Bulloo goota Oromoo sabboonaa qabsaa'aa nama saba kanaaf jecha gatii guddaa kafalee kan hidhaadhaan dararamee rakkoo meeqa keessa dabree har'a kan Oromoo miliyoonni bakka jiru hundatti arguudhaaf hawwuudhaaf dharra'u ni jidduutti argamu isaatiif nuti hiree guddaa qabna. Warri asitti argamnu hundumti Jawaariin Bulloo Oromoo baga nagaan dhufte baga ni gidduutti argamte anaa dhufuu jechuun barbaada. Egaa Jawaar eenyuun akka ta'e Oromoodhaaf maal akka ta'e hundumti keessan beektu. Waggoottan lamaan dabran kana keessatti maal akka fakkaannu rakkoo maaltu akka nu mudate bu'ii bayii maal keessa akka dabarre beektu. Haalli ture ulfaataa ture. Keessumattuu yeroo Jawaar Faatii mana hidhaa turanitti yeroo ammoo qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii mana hidhaatti dararamaa turan yeroo uummanni Oromoo biyya keessatti ajjeefamaa fi gidirfamaa turetti haalli akka maal fakkaatu beektu. Haa ta'u garuu Oromoon biyya kanaa osoo hin dadhabne roobaa fi qorra osoo hin jenne cabbiin osoo isa hin daangessine hidhamtoota siyaasaa Oromoof osoo hamileen hin cabne osoo harka hin kennanne firii Jawaar Mohammed, firii Baqqalaa Garbaa, firii Abdii Raggaasaa jedhaa iyyaa dubbataa warwaanaa turanii wanti sun hundumti iyyii sun hundumti dararaa sun hundumti gatii malee bilaash ta'e hin hafne har'a Jawaar Bulloon mana hidhaa cabsee bahee hidhaa alagaan itti godhesan hiikkatee uummata kana jidduutti argamuu danda'eera. Baga rabbi si baasee uummanni qabsaa'ota keenya hidhaa hiiksisuudhaaf yaalii adda addaa qoraatu ta'is baga ifaanee keessan baga dadhabbii keessan bu'aa argamsiise jechuun barbaada. Egaa Jawaar maal akka ta'e hundumti keenya beekna karaa adda addaatiin ibsaa turreera. Waggaa darbe kana keessa maal akka ture beektu. Hamileen keenya maal akka ture, kaka'umsi keenya maal akka ture beektu. Jawaar jechuun Oromoo, Jawaar jechuun qabsoo kanaaf maal akka ta'e argaa jirtu. Amma maal arguutti jirra? Amma wanni arguutti jirru hamilee, kaka'umsa, murannoo, dhiiqii, tokkummaa keessumattuu foolii tokkummaa ganda Oromootu urgaahu namni yeroo dheeraadhaaf akka salphatti wayii argamuu hin dandeenye galma tokko keessatti bifa kanaan guutee bira ittisee argamuudha jechuudha. Effektiin Jawaar jechuun waan akkanaa kanaan ibsamaa jechuudha. Jawaar jechuun tokkummaadha. Jawaar jechuun waliin dhaabbatanii mul'achuudha. Kan akkanatti bakka tokkotti walitti dhufine Jawaar mataan isaa bakka kanatti argamuu isaati jechuudha. Walitti qabamiinsa keenyaaf sababni guddaan Jawaar. Anwaan Jawaar hedduu kana hojjechuu hin danda'u waanuma namni haasa'u dubbatutti jira. Jawaar anaaf gabaabatti Mandeellaa Oromooti. Nama dhiibbaan isaa Oromoo keessatti qofa osoo hin taane guutuu naannoo Afrikaatti nama siyaasa uummata naannoo sanii qilleensa naannoo sanii sochoosuu danda'u jechuudha. Firris kana beekan ni beekna alagaanis kana fudhachuuf dirqamaniiru jechuudha. Wanni mana hidhaatii sabaa saniifis waan biraatti
isaatiif himit eenyummaa isaa hubatanii dhiibbaa jiru arganiiti. So nama kana fakkaatu nama akkanaa kana bakka kanatti argamnee wajjin dhaabbannee wajjin mul'annee jidduu keenyatti simannee isa wajjin haasa'u yaada wal jijjiiru isa wajjin sumadhee dhugumatti uummata as jiru hiree guddaadha gammachuu guddaadha Jawaariin bagaraa dhufte kulloo baga biyyitti argamte jettanii hamileedhaan gara waltajjiitti akka simattan kabajaa guddaadhaan sigamata kulloo garee Jawaari. How's the recording? You want the link? Wanta orang kasih kerja tulis itu. Apa bukan? Warna ulang lagi tadi. Arra gana mau kan bu cheesy ke sensari ni cerita nya. Yadan don dua di. Bi Faranji euro turati. Iya orang bi Faranji euro turati pasal ek. Amerika terus Kanada terus Inggris itu terus dia kan. Berapa lama di Abu? Euro karena kes harga ya satu adolescent kes itu terkata. Euro Singapura beraca tulisan. Aji na Ferrari asli leji dari kota tu biasa tu. Kisah tu Euro rakon immigration di World Cup itu namni badat dari bodane asli ruponi di luar dia. والكيس الكيس مركو كباچا درغت دايورسي مانجمنت تلجي के मुरा दुने दुरे बर गलत कबिया तू रोज रात दिया फरजी यार के अभी अगर वागे तो के लिए ना बार को होत नहीं सनिया साग नहीं करते तू वागे ऐसे देवी औरोपा के गोगन देवु हिरोता ससिवाने कबू लगती है रो वागे रहू Lati sini terir tu anta ni pada semua itu kepada orang itu berada di timur jalan tu boleh kali. Lati terir tu anta tu itu lupa. Karena di Amerika tiada mani ki jalan mata Amsterdam tu yang kena anak be nau mana dulu. Awal ni kesan muka tu rusun tu lah kosan tu kau tu tadi. Arra walor tadi banyak tadi. Lupa kesan itu, udah juga kesan itu gambarnya. Lain mau macam mana mau gara aku, nanda jalan mau sedih, kau bawa garu dan sedih. Sekalian nama tu magmuri tak apa nak bakal garu apa. Wajah dah mungkin ada itu dah itu. Anak tadi tu bukan aku. Karena di darah nabasuk juga itu kalau cuma itu di sejarah kan berota nu kalau ramai pembicaraan orang sih kan kisah ini rabau ada orang restu wajib ada orang pun askol itu nama parsi apa biaya mana tiap majeri rat dia pulang cara kita gotan Yerot basu yerot kapsau teromong mana ida kesi basu hamilegan aci kesa kabanu ire buddha tabate cara buddha tabate dibba buddha hamile kenya bayi rufasi chuana fi edu gala toma kesatumo gameyi hawasa kana didi hawasa oromo gurguddo umrin turtani lubun turtani setargun edu nama gammachiis bolom lugega moisa rauga kaane nama umri isa guutuu qabsoo kana keessa ture waan baay'ee keessa waggaa dabarru isaa yaadannee hojii beeksisa ayyuu akkanaa nama qabsoo oromoo qabatamaan beeku fa'u keessaa qabaachuu keessatti hawaasa keessan cimse Dr. Baqqalaan Awurooppaa yoo jedhan hawaasa Awurooppaa jedhamu Dr. Baqqala matu mataa keessa nama dhufu amma maqaa abbaa isaatu yaada
when it comes to community building, Europa keessatti Dr. Baqqalaa nama dursu jiru jechuudha. Manguddoota akkanaa kana, abboota akkanaa kana of keessaa qabaachuun arguu kiyyatti hedduun gammadee raayyallee jira latinoon zamana faaltoo irraa kaafnee ol ga'eera. Zamana sanirraa kaafnee wal waqarraa I feel emotional. Maaliif waan hin baran garan fakkaata. Nama fuula baay'ee hin beeku. Dargaggeeyyiin hin beekne baay'ee jiraachuu baattanis dargaggeeyyii feesbuukitti hin beeka. Achitti wal agarra. Manguddoota keenya arguun Mahamad Ahmad ka gaafa durarraa kaafnee kaameraa kana fannifatee gaafa Awurooppaa deemu. Nu gargaaraa turellee nu keessa jira. Dhugumatti isin arguu kiyyatti walitti deemuu kiyyatti hedduun gammadee Rabbiif galanni haa ga'u. Wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u. Sinifillee galanni haa ga'u. Akkuma agartan eegan haasawaa eegale kana waa baay'een haasa'e. Andinnaan haasoftu malee jennaan haasawuu ittiin haasa'e ittiin gadi baqayse. Guyyoota muraasa dabran kana Jarmanii Faransaayit waa hedduun haasa'e. Silaa moobaayila kaatanii na dhageettan jeetiin abdaddaa. Hedduu ittiin dabalu har'a immoo isin hin dhaggeeffatu. Wayyuu. Carraa guddaa isin kenna. Yaadotan kakaasa dhageessanii jirtan. Yaadni an kaase tokko maali? Uummanni keenya biyyi keenya sababa lola kaabaa kibba bahaa dhihatti godhamaa jiruuti. Kumaatamaan dhumee jira, dhumaas jira. Kumaatamaan hidhamee darramaa jira. Bayhanii galuun rakkisaa ta'ee jiraan jedhu. Sababa wal waraansaa kanaatiin lubbuun namaa gaagamu qofaa osoo hin taane diinagdeen hedduu miidhamuu isaatirraa kan ka'e namni nyaatee bulu daara bahu goojjoo jala galu dhabaa jira. Baadiyyaa gammoojjii Booranaatiif Baaleetti isin jechaa jiru. Finfinnee Adaamaa Basallaa keessatti isin jechaa jiru. Kana mana hidhaa hoggan jiru erga mana hidhaa bahees hogganoota waliin jirruu fi qaamota adda addaa wajjin mari'adhee waan namni irra ga'e uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya sanii naannoo sanis balaa haga ammaa waggoota lamaan dabran kana keessa seenan irraa hamaan akka ittiin seenne yoo kan baraaruu barbaanne taate lola dhaabanii gara mareetti ceasefire irra ga'anii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru. Mootummaan karaa doongoraa biyyaaf uummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamaatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli bifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa doongoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Yaada Joorraayin dhiyeessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii yaada kanarratti kaasuun silaa dubbiin xiyyeeffii oofti. Marii bal'aa, qeeqa bal'aa, marii bal'aa uumee jira. Kana ittiin gammadaan. I wanted to set agenda, I set agenda. Agenda kanarratti sabni keenya mari'achuu qaba. Uummanni biyya keenya mari'achuu qaba. Kanaaf kalee deeggarsa haasa'ee jira. Har'a immoo gaafii keessan hawaasa irraayis hirmaatota as keessa jiran irraayis dhaga'uun barbaada. Kan hin danda'u asumatti isin deebisa. Kan hin dandeenye immoo bulfadheen itti yaadee marsaa itti aanutti waltajjii biraa irratti deebisa. Bilisa taatanii waan qalbii keessan keessa jiru akka gaafattaniif waltajjii isiniif hin banaa jechuudha. Kana qofaa miti sabaaf sablammoota keessa jiranis ቋንቋ የማትችሉ የሀገራችን ዜጎች ካላችሁ ወይም የሌላ ሀገር ነው የሚባለው የሌላ ሀገር ዜጋ የሀገራችን ተወላጆች ካላችሁ አንዱ አሁን እያደረግን ያለነው ውይይት ሀገራችን ባለፈው 2 ዓመታት የገባችበት አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት
ወደማያባራ እልቂት፣ ውድቀት፣ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እያስገባን ስለሆነ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ በመቆም መንግስት በጦርነት መፍትሄ እንደማይመጣ በቲዮሪ ሳይሆን በተጨባጭ ራሱ ሞክሮ ስላየው ጦርነትን በማቆም ከሚፋለሙት ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር፣ መወያየት ለዚህ ውጥንቅጥ ያደረሱንን ችግሮች አንትሮ በመውጣት መሄድ አለበት የሚል ሀሳብ አቅርቤ ሰፊ ውይይት እየተካሄደበት ነው ያለው። ትላንትና ትላንት ወዲያ ባለፈውም በኢንተርቪው ተናግሬዋለሁ። በጀርመንም በፈረንሳይም እሱን ትንሽ ኤላቦሬት አድርጌ ተናግሬያለሁ። ዛሬ ዋናው ዓላማ የማዳመጥ ነው። ጥያቄዎች ተነስተዋል። በምፈልገው ደረጃ ነው እየሄደ ያለው ውይይት። አጀንዳ መፍጠር ነው የፈለግነው። በድብብቆች ሳይሆን በግልጽ ውይይት መካሄድ አለበት። የሀገራችን ህዝቦች መወያየት አለባቸው ከሚለው በመነሳት ነው የሄደበት። ስለዚህ ዛሬ ጥያቄያችሁን፣ ሀሳባችሁን በተረጋጋ መልኩ አቅርቡ። የሚቻለው መልሳለሁ፣ የማይቻለውን ደግሞ ቋጥሬ ተኝቼበት ከባልደረቦቼ ጋር ተወያይቼበት በሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እመልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ወልተጂ ነማ ከሰን ከናዋሳ ገለቶማ ቡሎ ኤጋ ዋን አማ ጀለሚ dhageettaniirtu guddataan harka baasee arguutti jiru. Okay, maayikii tokko garas warra garas jiru irraa fuudha. Maayikii tokko kennaa lama naannoo sanitti qabadhaa. Maaliif gara duubaatti gara fuulduraatti godhuu hin dandeenye. Guddataa maayikii qabadhu. Maayikii jiru guddatatti kennaa. Tamaam. No. Namni walakkaan ragaa fi waan gaafachuu danda'uuf nama naannoo kana maayikii mas jiruunis waan biraatiin keessummeessuu dandeenya. Warra gara duubaa nu rakkisa. Maayikii eenyuun bira jira maayikiin ekstiraa. Okay. 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 Namni wanti goonu ilaala dhageeffadha. Waa'ee naamusaatiin galmi kun akka amma bareede kanatti hanga dhumaa deemuu qaba. Hanga keessummaa keenya kabajaadhaan asii geggeessinutti jeequmsi wanni bakka taa'anii ka'u tokko hin hayyamamu. Naamusni waa hunda dursaa jechuudha. Kabajaa Jawaariitiif nageenya isaatiif sanaa olitti ammoo addunyaafillee ergaa garee dabarsuu hin qabnu waan ta'eef wanni goonu gaafii gaafattuu namoota gaafii gaafatanii namoota muraasaaf jalqaba as biratti hiriirtanii gaafii keessan gaafatanii namoonni as dhaabbattan erga xumuratanii booda duubatti deebitu kan biraas ni dhuftu akkasii sarkuleet godhaa deemna. So haalli kana fakkaata namni hanga danda'ameen gaafii hedduu Jawaartu jedhee keessummeessuudhaaf ni yaalla. Yaada keessan gaafii keessan qopheeffadha. Egaa kallattiidhaan gara mariitti deemna. Wanti goonu namni shan gaafii gaafachuu barbaadan as dura wal duraa duubaan dhaabbata. Namni shan qofti isin dhaqqaba waan ta'eef waa jejjeequu wal keessa fiiguun hin barbaachisu. Namni shan dabree jennaan duubatti deebitanii teettu. Shan dabrinaan duubatti dabree teessu. Warri nageenyaa filiis kanarratti nu hojjedha. Egaa gara gaafiitti kallattiidhaan deema. Duratti dubbadheer amma siran deebi'a. Waltajjiin kun waltajjii wal mormee siyaasaati miti. Kabajaadhaan waa gaafannaa, kabajaadhaan deebii argannaa, nu quubsus bareeda, quubsuu dhabuus rakkoo hin qabu. Dhuma addunyaati miti. Mariin bakka biraattis ni geggeeffama. Jawaaris yeroo biraa nu jidduutti deebi'ee nu jidduutti argamee marii wal fakkaataa geggeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkasitti taa'uu banu. Piliis kabajaadhaaf naamusni waa hundi caalaa kanuman jedha gara Jawaaritti hin deema. Egaa gaafii karaa hawaasaatti jedheera waanuma mana keessaa ka'u yeroo adda addaa dhageenyu gaafii takkan gara isaatti darbadhee sana booda gama keessanitti dhufa. Namni shanii gamasitti nuuf qophaa'a. Egaa Jawaar dhaggeeffataan taanaan yeroo hedduu kan ka'u Jawaar dur akka inni qabsaa'ee hangam akka inni aarsaa kafale ni beekna.
isa qofa osoo hin taane kan qeerroon meeqaa namni gara qeerroo kuma 20 kuma 10 akkuma adda addaatti haasamaa kun hundumti gatii kaffalamee erga balbala kiiloo 4 gahamee booda waa hundumti dhiigni nama dhumatees aarsaan sun hundumti bilaash ta'ee hafee sunuu nu gubuu jiru osoo sunumtuu iyyuu ibidda nutti qabsiisu ammas erga hidhaa bahee ammallee qabsoo geggeessee ofii waanuma oppiidiyoo yookiin namoota warruma aangoo irra jiru kan aangoo irra tursiisuu waan fakkaatu hojjetaa jira. Dubbiin kun sila akkamii daandiinuma baratame irra deemaa irra hin fakkaatu waan jedhu mana keessa yeroo adda addaa yoo ka'u dhageenya mee kanarratti maal jetta? Dura gaafatanii Okay, gaafii tokko gaafatameera amma gaafii afur wal duraa duubaan gaggaraabsaa gaafattu ammas yaadachiis lammaffaa gaafii wal fakkaataanaan dirqama hundumti keenya gaafachuus dubbachuu hin qabnu wal fakkaataanaan nurraa dhaaba sa'aatii qusachuu qabna waa'ee nyaataa jira ni beektu hanga maqaan isin rakkisne so eenyuun kan fuulduraan jiru okay obbo Birraasa Kaitaan hoyin beekuu qaba ammarra okay lama hiriira galaa please akkuma asumaa yoo dhaa'ee keessummeessuuf akka nuyi jedhutti nama lama hiriira galchisaanii okay eenyu akka ta'e argeera obbo Birraasa Qabii kan ta'e bakka dhaabadha. Duraan dursee baga rabbii sadarkaa kanaan si ga'een jedha. Waggaa 45 irraa dhiphoo dhadheen hidhamee kan inni dhaabe. Ana caalaa immoo kan hidhame Mulugeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtanii jirtu. Har'as dhiphoodha jedhamee meeqatu hidhamee jira. Kana fallisaa maali? Biyyi utuu hin lolin biyyi bilisa bahee jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa bahee jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'ee gaafa weellisaan keenya Hacaaluun gaafa beektu kooti sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru maal qabdu karoora warra kanaatiif warra miidhame kanaaf gumaa isaanii baasuudhaaf maaltu jira? Lammata agartaniittu har'a isinumatti humna kan godhe waboodha. Saba Oromoo akka inni waboo tokkomsee hunda keenya akka garbummaa jalaa nu baasuufi kaayyoo qabduu kanaaf yoo tokko na taane malee garbummaa keessaan baanu garbummaan numatti ta'a. Kan immoo saamamaa jirru kan saamamaa jirru qabeenya keenyaafi qabeenya keenyaatu nurratti deebisee Shimallis Faaniyyuu kunoo dhaqanii Amaaraa Kililiidhaan miliyoonii kennu baaleen agabuudhaan dhumaa jira. Qabeenyuma keenyatu nu lolaa isa kana yoo bilisa baale malee dhiifama al takka dhiifama doktor nu dhiifama gaafis namni tokko gaafii lama waliin gaafatina namni kun waan siree argachuu qaba waan ta'eef ammas gaafii keessan gabaabsa bifa kanaan sa'a dheeraa deemna itti fufaa galatoon gaafii tanaan akka nu gaafannuuf asuma deebisu beeku yoo warra baganii gaan dhufte ulfaadhu ani gaafata kan si gaafachuu bara gaafiin si gaafachuu barbaadu ati eegaa kaafaa keessatti madawamtee jirtu kaafaan baraaraan guddinaadhaa bara meeqa kaafaa kanaan deemu jira ila hanqaarraan tana haasawaanii bilisoomaa yaadu jirtu daftaraa fi qalamaan ila hanqaarraan tana bu'aan argamu hin jiru. Kaafaa nama dura bu'aan nuti buusin arraas bu'aan nuti jennee jala waan yaanu hin jiru. Nuti
wanni barbaannu Tigraay humna isin qabduu fi addunyaan hundinuutu dirmattee fi darajaa tanaan geessee Abiy manguddummaatti dhaqee gaafate. Nuti Oromoo maal dhabneeti dachii guddoo kanarratti saba guddaa kana taa'ee nama guddaa kana taa'ee qabeenya guddaa kana otoo qabnu ilaa hanga ammaatti amata 150 kursumaa fi daftarumaa fi qalamaan bilisoome jennee yaa'u hin baasu. Wanni nu baasu afaan qawweeti. Nama humna qabu addunyaan beekti. Nama humna hin qabne addunyaan hin beektu. Ati yoo taajila taate addunyaan irra beekamta. Alaamuddin addunyaa irra beekamaadha. Maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Mootummaa Itoophiyaa biratti maaliif beekama? Qabeenya qabaaf beekama. Oromoon waraana yoo hin qabaanne beekumsa qaba. Yoo nuti humnaan lafate Oromiyaa keessatti waraanaan jabaachuu baanne kursiidhaan wal bilisoomuu jirtu gaafii tanasirraa hin eeggataa galatoomne. Hayyee duraan dursee bakka bilisaan si baasan ani Abdullaa Hawweeti. Ani gaafiin biroo tamataa miti kan fakkaatu jira. Bara 70 keessa gaafa Hayilee Fiddaafaa ni nyaaddanne. Bara 1990 akkas gaafa Leencoo Faanis ni nyaaddanne. Bara 2018 kanas gaafa Hanas ni nyaaddanne. Haga yoo Itoophiyaa tana suphinee deemnaanii gaafii xiyyeeffannoo galatooma. Carraan akka dintan kanaaf baay'ee galatoomadha. Jawaar Muhammad baga nagaan dhuftee keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takkaa arginee hin beekne akkasitti yaatanii Jawaar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya gameessa simachuudhaaf baay'ee galatooma. Yeroo tokko harka walitti olii dhaabee garuu waan Oromoon qabdu irratti siyaasas ta'ee aadaas yeroo hundaa akkanatti akka wal bira dhaabannu dhaamsaas mana sitti dabarfadha. Nuyi ijoollee asitti dhallee aadaa keenyas afaan keenyas barsiisuu qabna. Waan kana ta'eef yeroo hunda ijoollee keenyas barsiisuudhaan siyaasa keenyas barsiisuudhaan rakkoo uummanni Oromoo keessa jirus barsiisuudhaan yeroo hunda akkanatti walitti dhufne walii qoricha. Yeroo hunda immoo deebinee waan Oromoon barbaachisu irratti akka wal arginu abdiin qaba. Galatooma. Kanatti taasisee wanni ani jechuu barbaadu Jawaar baga nagaan dhuftee irra deebi'ees ammallee baga nagaan dhuftee uummanni Oromoo illee baga gammadanii jedha. Yaadni kiyya kanatti taasisee wanni Oromoo kun halkanii guyyaas nama teechisus nama raffisus nama aarsa. Kanaaf mana hidhaallee wati jirtu akkasuma qorra keessas dhaabannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jechaa baay'ee dhiphachaa ture. Dhibbuun kun immoo Jawaaris nu bahee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu bahan ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomiluu bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee digirii ishii iskiriiptoo ishii lafa qootee bosonatti galteetti. Kuni biyya jedhamu san keessatti amman beekutti waan takkaa ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye Oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati baheerra shanamaa jira. Kana hundaanuma beeknes inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo First jedhee addunyaatti nu mul'isee baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonu. Amma immoo wanni inni dhufee Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Na sobee goodaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaan hin jedhe. Kuni Itoophiyaa caaluu nyaatte. Itoophiyaa dhugaa caaluu dhoksite. Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii suphiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii suphina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii suphina kaleessa Jawaar kilaashii malee
meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee pippii bilisa baase uummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa subbaan hin jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoo keenya bara 2018 xalafamee diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii subbina ammas hin subbinu dhugaa jala hin subbinu gaafadhu baay'ee yaadni kiyya baay'ee garuu dubbadhee fitu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira adii sinuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin afdannetti erga ofitti sin kenninetti erga jaalala sin kenninetti daandii dhageessanii dhugaa keenya hin dabsina uummanni kun miskiina adaraa sin taata'u ulfaadha. የኔ ጥያቄ በአማርኛ ነው ጠይቀው እዚህ ከሬዲዮ ልጃሺ ጆሃር ጋር 2-3 ጊዜ ጋር ተገናኝቼ አውቃለሁ። ላይፍ እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። ሬዲዮ ልጃሽም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል። ኩራት ነው የሚሰማኝ። ስሜ መሐመድ እባላለሁ። አምስተርዳም ነው የምኖረው። ጆሃር አሁን ይዘው የከመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው። እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር። ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር፣ የማይቀበሉት ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤትም ያስገባህ የያዝከው የመሳሪያ አይነት የለም ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም። ለእስር ዳርጓል። እስር ቤት ተዳርጋሃል። የሰላም ቅስቀሳ በማድረግህ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተህ ነው። አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርኩት? ሌላው ምንድነው ካንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል። እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈራቀሉ ተደርገዋል። አንድ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲጂታ ገና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው። አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው? አመሰግናለሁ። kana jalaa deebifnu yookaan gootaraan diyyanii nurratti qayyadda galatooma kana ka barbaachisu Oromoo dhagaya gaafimmaan Oromoo iccitii ta'uu qabdu jirtu wanta akka wanni dho'isuu qabdu jirtu waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu waan isin isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaanne fudhachuu dhabuu mirga keessan ka qabsoofnes karaa beenu karaa dandeenyu isin hogganuudhaaf malee karaa beenu karaa barbaannu qofarra deema abbaan sanirraa maqee diinati jechuun sun abbaa irrummaati. Abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan dubbadhaa ana qofatti miti hedduun dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii
aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa moo deeggarta waajjirri ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dheetan keessattuu gara lixa Oromiyaatti, jiddu galeessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Social media irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jira. Gaaffii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuun hin danda'amu. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakkan gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Ka gaafin bal'aan ka'ee dhufe haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee namii duubaattu mootummaan duraan oomiidha. Otobisiin sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemna jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu danda'a. Gaafa Ihaadeg rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan goone waan hojjennu waan taasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeg kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubaddaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha. It's a temporary roadblock. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u sirna eenyummaan keenya qoorsu sirna lafee qabdu wal'aan sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu
ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna? 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessinu. In fact 2016 irraa kaafnee waan kana murteessinu. 2015 duuba hin deebisne. Yeroon dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. 2020tti 2020 sirna yaade kubbisuu qabna jenna. Kana waxaatee opiidiyootu ergina hin jenna. Kuma akkamitti ama 15 sirna yaade jala